Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuun eeguufi araaraaf karaa saaquuf jecha Hulaa Hormuz dooniiwwan daldalaa murtaa'aniif bantee turte. Garuu murteen kun osoo hin waarin guyyaa har'aa Ebla 18 2026 Teheraan waraqaa nagaa kana kuffisuun Hulaa Hormuz guutummaatti sibiilaan cufuu ishee addunyaatti labsitee jirti. Maaliif addunyaan dhiyaarraa hanga baatti karaa bishaanii xiqqoo kanaaf jecha hollatu dhiibbaan isaa hagam jabaataa dhugaa Hulaa Hormuz bal'inaan qabannee jirra. Chaayinaan yeroo Ameerikaan doonii isheetiin ulaa galaanaa Iraan uggurtuun dallansuu guddaan ibsaa akeekkachiisaa kennaa turte. Chaayinaan gooftummaa addunyaa ishee labsachuuf hundaa ol kan ishee barbaachisu ulaa dhiphaa Iraan kanadha. Maaliif Chaayinaan ulaa Hormuzii fi Iraan dhabu gonkumaa hin barbaaddu? Iccitiin duuba kana jiru maaliif bal'inaan ni dhageessu? Iraan magaalaa Mashhad keessatti iccitii guddaa fi haala seenaa dhala namaa keessatti adda ta'e tokkotu raawwatamaa jira. Innis hoogganaan waggoota 35f empaayeraa warra dhiyaa jilbeenfachiisaa ture Aayatollaah Alii Khaameneeyiin erga wareegamee guyyaan 49 darbus reeffi isaa ammallee dachee jala seenee hin awwaalamne. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii kana bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun nu jajjabeessaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam shamaar kafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsram. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatnaam. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuun eeguufi araaraaf karaa saaquuf jecha Hulaa Hormuz dooniiwwan daldalaa murtaa'aniif bantee turte. Garuu murteen kun osoo hin waarin guyyaa har'aa Sanbata Ebla 18 2026 Teheraan waraqaa nagaa kana kuffisuun Hulaa Hormuz guutummaatti sibiilaan cufuu ishee addunyaatti labsitee jirti. Meeshaa waraanaa dinagdee fi of tuulummaa isaa har'a madaallii addunyaa garagalchaa jiru kanaaf ija xiinxalaatiin gadi fageenyaan haa ilaallu. Maaliif Iraan murtii kana ariitiin jijjiirti? Iccitiin isaa gowwummaa fi of tuulummaa masaraa White House keessa jira. Iraan Hulaa Hormuz banuuf yaalii yeroo gootu pireezidaantiin Trump wantarraa eegamu jechuunis uggura dooniiwwan Iraan irratti godhee kaasuu osoo hin raawwatin miidiyaa Fox News fi Truth Social irratti ba'ee dhaadachuu eegale. Trump Iraan ulaa kana deebistee cufuu hin dandeessu. Uggurri nuti buufataalee Iraan irratti goonee ammayyuu guutummaatti itti fufa. Hanga isaan piroojeektii nuukileeraa isaanii guutummaatti dhabamsiisanitti kiyyoon kun hin laafu jechuun labse. Trump nagaa barbaada osoo hin taane Iraan harka marattee naaf jilbeenfachuu qabdi jechuun abjootaa ture. Garuu Teheraan Ameerikaadhaaf dachee haaraa miti. Wiirtuun ajajaa olaanaa katama lambiyaa hafuura Trump kana daqiiqaa muraasa keessatti kutuun ibsaa ariifachiisaa fi seena qabeessa baase. Ameerikaan waadaa digduu fi saamtuudha. Nuti yaada gaariin dooniiwwan muraasaaf karaa bannee turre. Yeroo Ameerikaan buufataalee keenya irratti ugguraa fi saamicha galaanaa itti fuftee jirti. Kanaafuu tarkaanfiin keenya satattamaan jijjiiramee jira. Hulaan Hormuz guutummaatti cufamee jira. Deebisnees eegumsa cimaa fi to'annoo waraanaa keenya jalaa galchinee jirra jechuun addunyaa rifachiisee jira. Meeqa saaraa fi dhukkubii murtii kanaa addunyaarraan ga'aa jiru haa herregnu. Iraan hulaa kana qofa cuftee miti. Isheen onnee dinagdee warra dhiyaa cuftee jirti. Waraana Guraandhala 28 eegalee sanarraa kaasee yeroo Iraan Hulaa Hormuz cuftu dooniiwwan guyyaatti 150 achi qaxxaamuran gara dooniiwwan 20tti gadi bu'ee ture. Har'ammoo guutummaatti duwwaa ta'ee jira. Gatiin boba'aa giddu galeessaan barmeeliin tokko doolaara 120tti ol ka'ee jira. Kuni lakkoofsa qofa osoo hin taane kuni hiika jabaa qaba. Gatiin boba'aa samii tuqe jechuun Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti gatiin geejjibaa dachaata. Gatiin midhaanii fi xaa'oo ni dho'a. Addunyaan uummata biiliyoona 7 qabdu balaa fi qaala'insa jireenyaa dhannamuuf deemti jechuudha. Ameerikaa fi michoonni ishee kasaaraa kana dhoksuuf jecha kuusaa boba'aa yeroo muddamaa isaanii keessaa barmeelii miiliyoona 400 ol baasanii fayyadamanii jiru. Garuu kuusaan kun hammam isaan tursiisa? Iraan nuti biyya keenya keessatti waan nyaannu qabna. Isin garuu warshaaleen keessan boba'aa malee akkamitti akka hojjetu waliin argina jechuun Tiraampiin kiyyoo dinagdee keessaa galchitee jirti. Seenaa waraanaa galaanaa keessatti Iraan tooftaa kana sirriitti beekti. Bara 1980moota keessaa waraanaa Iraanii fi Iraaq waraana doonii boba'aa jedhamuun Iraan daldala boba'aa addunyaa madaalatti fiduun ishee ni yaadatama.
Har'a garuu teekinooloojiin jijjiiramee jira. Iddoonni warraaqsaa Islaamaa Iraan bidiruuwwan xixiqqoo fi saffisoo kanneen bookee buusaa galaanaa jedhamaniin dooniiwwan waraanaa irratti dhiibbaa geessisu akkasumas boombii bishaan jalaa fi misaayilota qarqara galaanaa fayyadamuun Ameerikaan hulaa kana banuu yoo yaaltan galaanichi qabrii keessan ta'a jechuun akeekkachiistee jirti. Mee dhugaa ulaa Hormuz mil'annu maaliif addunyaan dhiyaarraa hanga baatti karaa bishaanii dhiphoo kanaaf jecha hollatti dhiibbaan isaa hagam jabaata? Ulaan Hormuz ji'oogiraafii addunyaa keessatti ujummoo dhiigaa yookaan kokkee dinagdee addunyaa jedhamee beekama. Inni galaana Faarsii fi garba Omaan gidduutti daangaa Iraanii fi Omaan gidduutti argama. Bishaan kun fageenya kiiloomeetira 33 qofa bal'ata. Iddoo dooniiwwan daldalaa gurguddoon itti qaxxaamuran ammoo kallattii tokkoon kiiloomeetira 3 qofa bal'ata. Dhiphina kana keessaa guyyaatti boba'aan baarmeeliin miiliyoona 20 ol darba. Kuni boba'aa addunyaan guyyaatti fayyadamtu keessaa harka 5ffaadha. Boba'aan Saudi Arabiyaa, United Arab Emirates, Kuwait fi Iraq guutummaatti karaa kanaan ba'a. Dabalataan gaazeen uumamaa Qaxar irraa gara Eeshiyaa fi Awurooppaatti deemuun ujummoo bishaanii dhibbaa kana keessa darbuuf dirqama. Maaliif Iraan addunyaa doorsisti? Iccitiin isaa ammoo as jira. Ulaan kun guutummaatti to'annoo fi daangaa Iraan jalatti argama. Iraan boombii nuukileeraa hojjechuun ishee hin barbaachisu. Ulaan Hormuz ofii isheetiif boombii nuukileeraa dinagdeeti. Yoo Iraan doonii diinaa tokko bishaan dhibbaa kana keessatti rukuttee dooniin sun karaa sana guutummaatti cufa. Inshuraansiin dooniiwwanii addunyaarraa ni dhaabbata. Biyyoonni Eeshiyaa, Chaayinaa, Jaapaan, Kooriyaa Kibbaa fi Indiyaan boba'aa kana irratti 80% waan hirkataniif dinagdeen isaanii ni laamsha. Awurooppaanis dukkana keessa seenti. Ameerikaan doonii waraanaa baay'ee qabdi, garuu ulaa Hormuz keessatti humna fayyadamuu hin dandeessu. Sababiin isaa doonii guddittiin Ameerikaa bishaan dhibbaa kana keessa yeroo seentu irraan gadee gaarreen Iraanitti baay'ee dhiyaatti. Iraan misaayilaa qarqara galaanaa, droonotaa fi boombii bishaan jalaa furguggisuun dooniiwwan Ameerikaa akkuma simbirrootti lafa tarcaasuu dandeessi. Kanaafuu Tiraamp boba'aa Iraan nan uggura, galaana ishee cufa jechuun yeroo dhaadatu. Iraan ammoo dhugaa uumamaa fi seenaa qabeessa tokko agarsiiste. Ati buufata kiyya yoo cufte, ani ammoo ujummoo dhiigaa addunyaa guutuu nan kuta. Ati na balleessuu dandeessaa, ani garuu sii fi michoota kee dukkana qorraa fi kasaaraa daangaa hin qabne keessa isin galcha. Waraanni kun teekinooloojii lixaa hagamiyyuu yoo guddate ji'oogiraafii uumamaa fi cichoomina saba Faarsii dura dhaabbachuu akka hin dandeenye addunyaa barsiisaa jira. Ulaan Hormuz amma bishaan miti, innis fi sibiila morma Ameerikaa fi dinagdee addunyaatti qabame yeroo Tiraamp dogoggora hojjetu muruuf qophaa'edha. Yeroo addunyaan Ameerikaan waraana Iraan kana keessatti dadhabdeetti dinagdeen ishee jilbeenfatee jira jechuun waa'ee kasaaraa masaraa White House haasoftu. Hayyoonni Tarsiimoo fi xiinsammuu ji'oopolitikaa dhugaa guutummaatti faallaa ta'ee fi sammuu namaa raasu tokko minjaalarra kaa'anii jiru. Waraanni kun waraana pireezidaantiin Tiraamp fi Aayatollaah gidduu jiru qofa osoo hin taane tapha siyaasaa sadarkaa idil addunyaatti tapha sirna addunyaa haaraa ijaaruuf bocamedha. Mee dhugaa dippiloomaasii fi madaallii humnaa isa ragaa fi ijaaraatiin ifa beekanaa haa ilaallu. Hayyoon xiinxalaa waraanaa fi siyaasaa Joon Hemingis gaazexaa Telegiraaf irratti barruu onnee warra dhiyaa fi baaraasu tokko qoodee jira. Akka inni jedhutti Ameerikaan waraana Iraan kana keessatti yeroo harkifattuu fi xiyyaaronni ishee yeroo harcaan Tiraamp gowwameera yookaan kasaareera jechuun dogoggora guddaadha. Inumaayyuu dhukkubbiin waraanaa Iraan kanaa kaayyoo dhokataa biraa qaba. Onnee dinagdee fi enerjii jawwee sibiilaa Chaayinaa dhiiksuu fi michummaa dhokataa Beejingii fi Mooskoo gidduu jiru dhiiguudha. Akkamitti mee herregaa dinagdee fi enerjii addunyaa kanaa haa dalagnu? Chaayinaan warshaa addunyaatti oomishni ishee akka hin dhaabbanneef guyyaa guyyaan boba'aa dhangala'aa bishaanii caalaa dhugdi. Maddi boba'aa ishee inni guddaan inni dhiibbaa Ameerikaa jala hin jirree fi rakkasaan isheef dhiyaatu Iraan ture. Tiraamp waraana kanaan boba'aa Iraan guutummaatti yoo guuru yookaan dhaabu, Chaayinaan akkuma nama argansuu dhabee fiiguutti dhiphatti. Boba'aa malee warshaan ni dhaabbata, dinagdeen ishee ni kufa. Kanaafuu Chaayinaan filannoo tokko qofa qabdi. Gara Raashiyaatti garagaltee maaloo boba'aa keenyaaf gurguri jettee kadhatti. Asirratti madaallii humnaa seena qabeessii tokko ni jijjiirama. Kanaan dura Chaayinaan boba'aa biyyoota garaagaraarraa filachuu waan dandeessuuf Raashiyaarraa boba'aa gatii baay'ee rakkasateen bitatti turte. Puutiin yeroo sanaa filannoo waan hin qabneef jilbeenfatee gurguraa ture. Har'a garuu Tiraamp boba'aa Iraan yeroo cufu Chaayinaan harka Puutiin jala seentee jirti. Puutiin amma humna gatii murteessuu argatee jira. Kuni tapha Tiraamp isa dhugaati. Ameerikaan boba'aa Iraan dhabamsiisuudhaan Chaayinaan Raashiyaatti akka hirkattu godha.
yeroo Raashiyaan gatii boba'aa ol kaastuun Chaayinaa fi Raashiyaa gidduutti dhibbaa fi waldhabbiin ni uumamam. Waggoota dhiyoos michummaa daangaa hin qabne jedhanii warri dhiyaa sodaachisaa turan amma faayidaa dinagdeetiin diigamuuf qaawwaa argatee jira. Trump ijaarsa mormitoota warra dhiyaa isa yeroo waraana qabbanaawaa ture sanaa akka cimu hin barbaadu. Inni waldhabdee biyyoota kanaa fayyadamee madaallii addunyaa haala ofii barbaadutti bittinneessuu fedha. Waraanni Iraan meeshaa shiraa akkanaati. Haa ta'u malee taphni kun hundi gooftummaa Ameerikaatiin xumurama jechuu miti. Raashiyaan carraa argattee kanaan dinagdee ishee guddifatti malee Chaayinaa guutummaatti hin gantu. Chaayinaanis dhugaa kana hubattee haalaaf of mijeessuu dandeessi. Garuu waraanni abbaa giddu galeessaa kun lola qawwee fi daangaa qofa osoo hin taane lola enerjii gabaa fi sirna addunyaa ta'uusaa ragaa ifaatee jira. Iccitii dhokataa fi guddaa addunyaa kanaa saaxiluu maaliif Chaayinaan ulaa Hormuzii fi Iraan dhabuun gonkumaa hin barbaadu? Iccitiin duuba jiru maali? Addunyaan warra dhiyaa irra deddeebi'anii dhimma kana yeroo xiinxalan dhugaa guddaa tokko maqaa dha'uurraa of qusatu. Innis dhiphina malaakaa jedhama. Chaayinaan boba'aa giddu galeessaa Afrikaa fi kutaalee addunyaa biroorraa bittuu keessaa harki 80 kan qaxxaamuru ulaa malaakaa bishaan dhibbaa Maaleeziyaa fi Indooneeziyaa gidduu jiru irraani. Iccitiin sodaachisaan as jiru garuu ulaa malaakaa kana guutummaatti kan to'atu humna galaanaa Ameerikaati. Yoo waraanni Chaayinaa fi Ameerikaa gidduutti fakkeenyaaf dhimma Taayiwaan irratti dho'e Ameerikaan daqiiqaa muraasa keessatti ulaa malaakaa cuftee boba'aan gara Chaayinaa akka hin seenne dhorkiti. Chaayinaan ji'oota muraasa keessatti akkuma mootorii zayitii dhabee gubatutti dinagdeen ishee guutummaatti laamsha. Kanaafuu Chaayinaan sodaa malaakaa kana jalaa miliquuf filannoo fi tarsiimoo yeroo dheeraa tokko ijaarratte. Sunis Iraanii fi ulaa Hormuzii. Iraan abbaa giddu galeessaa keessaa biyya tokkitti ishee dhiibbaa fi to'annoo Ameerikaa jala hin jirredha. Saudiin, United Arab Emirates fi Qatar hundi isaanii buufata waraanaa Ameerikaa qabu. Chaayinaan boba'aa ishee dhiibbaa Ameerikaatiin ala argachuuf Iraan wajjin waliigaltee tarsiimawaa waggaa 25 kan doolaara biiliyoona 400 mallatteessitee jirti. Kanaafuu yeroo Trump waraana baasee ulaa Hormuz cufu yookaan boba'aa Iraan ugguru inni mormaa Aayatollaah qofaa hudhaa hin jiru. Inni kallattiin kokkee dinagdee Chaayinaa hudhaa jira. Chaayinaan waraana kana keessatti Iraaniif gaachana kan taatuuf jaalala islaamummaaf yookaan dhiigummaaf miti. Iraanii fi ulaa Hormuz utubaa jireenyaa fi abjuu gooftummaa addunyaa yookaan global hegemonii Chaayinaatiif furtuu murteessituu waan ta'aniif addunyaan amma walfalmii dippiloomaasii fakkaatu kana duuba wal'aansoo lola enerjii fi dhiibbaa isaa xumuraa kan waggoota dhibbaaf dhufan murteessuun ijaan argaa jirti. Iraan magaalaa Mashhad keessatti iccitii guddaa fi haala seenaa dhala namaa keessatti adda ta'e tokkotu raawwatamaa jira. Innis hoogganaan waggoota 35f impaayera warra dhiyaa jilbeenfachiisaa ture Aayatollaah Alii Khaameneeyiin erga wareegamee guyyaan 49 darbuus reeffi isaa ammayyuu dachee jala seenee hin awwaalamne. Dhugaa ajaa'ibsiisaa xiinsammuu waraanaa fi jaalala sabaa haa ilaallu. Guyyaa Guraandhala 28 2026 halkan dukkana keessaa misaayilli Ameerikaa fi Israa'el waajjira hoogganaa olaanaa Iraan rukutee Aayatollaah Alii Khaameneeyiin yeroo ajjeesu Waashingitanii fi Tallaaviv keessatti shubbisaa injifannootu godhame. Mataa bofaa rukunneerraa Iraan amma ni diigamti. Sirnichi awwaalcha hoogganaa isaa irratti jeequmsaan bittinnaa jedhanii abjootan garuu wanti isaan hin beekne Khaameneeyiin du'a isaa duraa dhaloota onneen isaanii sibiila irraa ijaarame kanneen du'a hoogganaa isaaniitiin jilbeenfachuu osoo hin taane dhiiga isaarraa aarii fi madaallii haaraa uuman ijaaree darbuu isaati. Maaliif Khaameneeyiin guyyaa 49 guutuu osoo hin awwaalamin ture? Miidiyaaleen warra dhiyaa fi Israa'el raandooniiwwan Ameerikaa fi misaayila Israa'el sodaatteetti bakka uummanni walitti qabametti boombiin ni rooba sodaa jedhuufi jechuun yeroo olola hafarsan garuu dhugaan jiru faallaa kanaadha. Iccitiin inni jalqabaa Tarsiimoo Mujtabaa Khaameneeyiin. Hoogganaan haaraan Mujtabaa Khaameneeyiin yeroo abbaan isaa wareegamu miira gaddaatiin mo'amee dirree waraanaa hin dhiisne. Murtoo lafee cabsuu fi seena qabeessa tokko murteessee dura biyya oolchinaa diina jilbeenfachiisnaa waraana kanaam injifannoon xumurraa. Awwaalchi mootii keenyaa xumura waraanaa boodaa kabajaan raawwatama jedhee kuni murtii abbaa biyyummaa isa xumuraati. Yeroo Ameerikaan gadda isaaniitiin qabamanii jiru jechuun eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan xiyyaara F-50 kuffisaa buufataalee Ameerikaa barbadeessaa ulaa Hormuz cufaa turan. Iccitiin inni lammaffaan ammoo galaana jaalalaa uummataadha. Abdulhaamid Xaalibii barreessaan gumii qophii addaa kan magaalaa Mashhad dhugaa kanaam ifa godhee jira. Khaameneeyiin magaalaa Mashhad iddoo Imaam Ridaa keessatti akka awwaalamu murtaa'ee jira. Garuu uummanni sagantaa kanarratti eegamu tilmaamaa ol ta'ee jira. Seenaa bara 1989 haa yaadannu.
yeroo hundeessaan warraaqsa Islaamaa Aayatollaah Khaameneeyiin duum ummanni miiliyoona 10 lakkaa'aman gara daandiitti Iraanitti dhangalaan jaalallii fi gaddi ummataa daangaa darbuun namoonni saanduqa reeffaa sana tuquuf yeroo wal dhiban reeffi sun yeroo baay'ee lafatti kufeem ummata amma sana aarii fi bootochuun humna waraanaa Iraaniin ol ta'eem dhumarrattiim heelikooptariin dhufteem reeffa sana fuuteem warri dhiyaa kanaam jeequmsa jechuun kan waameem faarsonni garuu jaalala dhuma hin qabneem jedhanii jiru. Har'a waggoota 37 boodaam mootummaan Iraan jaalalaa fi gadda ummataa kana to'achuuf qophii guddaa barbaada. Ummanni miiliyoona 20 olii Khaameneef nagaa dhumaa dhaamuuf gara Mashhad niyyaa jedhamee gama. Iddoo Imaam Riidaa keessatti gaggeessaa isa dhumaa qopheessuun daandiiwwan ummanni itti dhangala'u to'achuun yeroo gaafata. Gama biraatiin warra dhiyaam waan hin hubanne tokko jira. Aadaa fi xiinsammuu sabaa Faarsii keessatti namni gootni tokko wareegamuun du'a isaatiin hin xumuramuun gaddi guyyaa 40 yookaan 40 kabajamuun aarii fi murannoo dhaloota haaraaf bobaata. Khaameneen guyyaa 49 osoo hin awwaalamin turuun isaa onnee waraanaa warra diddaa baay'ee bobeessee jira. Huusiin Yaman, Hizbollaa Liibaanosii fi finciltoonni Iraaq dhiiga Khaameneef haaloo baana jechuun diina isaanii muddanii qabanii jiru. Walumaa galatti Khaameneen ofii isaa duus Tarsiimoon inni ijaareem lolee mo'atee jira. Tiraamp namichi boombiin Khaamenii ajjeesee har'a Islaamabaad keessatti waraqaa injifannoo Iraan mallatteessuuf dirqamee jira. Yeroo dhiyootti Khaameneen gara dachee awwaalchaa isaa iddoo Imaam Riidaatti yeroo geeffamu ummanni Faarsii boo'icha qofa osoo hin taane faaruu injifannoo faarfataa gaggeessa. Guyyaa 49 kun guyyaa Iraan sodaa keessa turte osoo hin taane guyyaa obsaan diina ishee kuffistee hoogganaa ishee kabajaan awwaaluuf qophooftedha. Addunyaan jaalalaam obsaa fi cichoomina saba kanaam ijaam ajaa'ibsiifannaan ilaaluuf guyyoota muraasa qofaam eegaa jira. Eegaan kabajamtootaam dhaggeeffattootaam Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolaamaam kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenyataan haga xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.